kenni tajaajila iddoo tokkoo Gaaddisa Odaa yeroo fi baasii hin malleerraa nu oolchee jira jedhan tajaajilamtoonni magaalaa Adaamaa tokko magaalaa Adaamaatti kenni tajaajila iddoo tokkoo Gaaddisa Odaa komii fi deddeebii abbaa dhimmaa hir'isuu olitti miira tajaajiltummaa caasaa mootummaa guddisaa jiraachuu dursaan garee qorannoo madda komii fi bakka bu'aan qindeessaa wirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo beeksise. Dursaan garee qorannoo madda komii fi bakka bu'aan qindeessaa wirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo obbo Malkaashumii yaada Adaamaa Broadcasting Serviceif kennaniin kana dura tajaajilamtoonni deddeebii hedduu fi baasii hin malleef saaxilamaa akka ture kaasanii yeroo ammaa kana kenni tajaajila iddoo tokkoo Gaaddisa Odaa riqicha mootummaa fi uummataa ta'ee tajaajila abbaa dhimmaaf kennaa jiraachuun jijjiiramni guddaan dhufuu ibsaniiru. Kenni tajaajila iddoo tokkoo kuni uummanni keenya kana dura deddeebii hedduurraa kan turee fi gaafii gaafatu argachuudhaaf iddoo garaagaraa kan deemaa turedha. Waajjira tokkorraa gara waajjira biraa iddoo tokkorraa gara iddoo biraa an deddeebi'aa turanidha. Kana jechuun baasiidhaaf saaxilamu yeroo isaanii qusachuu irratti dhiibbaa baay'ee irra gahaa ture. Kenni tajaajila iddoo tokkoo kun kana hambiseedha jechuudha. Kana qofa miti. Riqicha mootummaa fi uummataati. Uummanni karaa ittiin tajaajila sirrii argatu, haqa qabeessa argatuu fi dhugaa argatu danda'u kan diriiree fi mootummaanis iddoo tokkotti karaa bittinnaa osoo hin ta'in iddoo tokkotti walitti qabamee hawaasa kana dhaggeeffatee tajaajila isaaf barbaachisu kan kennaa jirudha jechuudha. Tajaajila iddoo tokkootiin foddaa 12tti qoodamee hojjetamaa jiru keessaa foddaa 5ffaa keessatti abbootii dhimmaa mirkaneessa ga'umsa ogummaa itti keessummeeffaman yoo ta'u foddaa 6ffaa keessatti ammoo abbootiin dhimmaa hayyama daldalaa baafatan itti keessummeeffaman ta'uu ibsaniiru. Foddaa 12 qabna. Foddaa 12 keessaa fakkeenyaaf foddaa 5ffaa fudhatte mirkaneessa ga'umsaa fi tajaajilaati. Mirkaneessa ga'umsaa fi tajaajilaa kana jalatti iddoo abbaan dhimmaas haa ta'u dhaabbilees haa ta'u qaamni kamuu dhaqee ittisaati waan barbaadu sanaaf ogummaa barbaadu sanaaf hojii barbaadu sanaaf gahumsa itti argatu itti mirkanaa'uuf jechuudha. Foddaan 6ffaanii heeyyama daldalaa fi tajaajilamtootaaf jechuudha. Dhaabbileen daldaluu barbaadan tokko, dhaabbileen ijaarsa barbaadan tokko, dhaabbileen tajaajila hayyama barbaachisu hunda isaa argatan hundi isaa achi jala dhaqeetti waan sana tajaajilamaa jechuudha. So karaa gabaabaa ta'een achi mirkaneessee fudhata. Mirkaneessee fudhatee booda immoo dhaqee raawwateetti bakka gahumsa hayyama daldalaa san fudhate jechuudha. So cheeniin isaa yookiin dhangalaatiin hojii wal duraa duuban fudhatee deema jechuudha. Walirraan goru. Abbootiin dhimmaa tokko yaada kennanii wirtuu kenna tajaajila iddoo tokkootti dhimma keenya deddeebii fi baasii tokko malee foddaa barbaannutti keessummeeffamaa jirra jedhan. Tajaajilli isaa baay'ee gaariidha. Abbaa barbaadu sana argattee tajaajila gahaa argatta jechaadha. Baay'ee natti toleera. Akkaataa dhufaatii keetiin dabareedhaan teessaa yommuu dabaree keetii kallattumaan argattee baata jechaadha. Baay'ee gaariidha. Hojjetaan seektaraan jira. Kallattiidhumaan iftoominaan fuulduratti qaama barbaaddattu si keessummeessu jechaadha. በህብረት እንትን ተደራጅተን ጉዳይ ለማስፈጸም ነበር nuti gurmoofnee as dhufne kallattii nuuf kennaniin deemaa jirra. Haalli itti nu keessummeessanis baay'ee gaariidha. መስተንግዶ አሪፍ ነው በጣም